Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromoo Show. Miidiyaa keessan miidiyaa Oromoo Show dhaggeeffannaan keessaniif jaalalli keessaniif hordofuun keessan Oromoo Show faana akka ta'u isin affeerraa keenya. Miidiyaan kun miidiyaa hojii jalqabee jiru. Miidiyaa kana irratti baatanii dhaggeeffachuu, hordofuu, babal'isuu fi hiriyoota keessan affeeruun jaalala qabdanii jaalalloota hiriyaa jaallattan hunda akka affeertanii miidiyaa kanaaf jaalala guddaa akkasiin qabdan nan beekaa. Maqaa isaa Oromoo Show. Oromoo Show jechuun eenyummaa agarsiistuu, seenaa boonsituu jechuudha. Oromoo Show jechuun oromummaa keenya hargisiisuuf addunyaaf gurra ishee irratti baanee raanne lallabnee seenaa qabnu, aadaa qabnu babal'inee raanne siyaasa keenya irratti bal'ifnee raanne siyaasa Oromoon sagaleen isaa ukkaanfamee jiru kana irratti baanee kan dubbannuu fi kan uummata hedduu irratti dubbisuu danda'anii fi irratti hundumtuu beeraati. Miidiyaa kana akkaataa jabaa fi jaalala guddaan akka irratti dubbannu yoo ta'u, kanaaf miidiyaa kana jajjabeessaa subscribe share gochuudhaan nu faana dhaabbadhaa. Affeerraan keenya Oromoo Show, Oromoo Show, Oromoo Show, Oromoo Show. Borillee daddaballee raannee Oromoo Show. Oromoo Show jechuun argisiistuudha. Namni qabeenya qabu tokkollee argisiisuu fi miidiyaa qabaachuu qaba. Namni tokko piroojeektii mataa isaa dhaabbatee raatee beeksisee raatee gabaa irratti dhiyeeffachuuf miidiyaa barbaachisa. Oromoon afaan Oromoo reediyoo yoo banamellee FM yoo banamellee afaan Oromoo reediyoo cabsa jedhamee raatee baratti dubbatamaa turedha. Arrammoo kun ana jeneraaltichi keessan Oromoon Show jechuudhaan miidiyaa keessan isin gumaachee jiraatee jira. Kanaaf miidiyaa kana jajjabeeffadhaa, jiniin dhaabbadhaa. Yeroo kamitti kadurii caalma akka waliin dhaabbannee raawwanneetti miidiyaa kana miidiyaa hawaasa goonee hawaasa bal'aa gochuu qabnudha. Miidiyaa hin qabna. Miidiyaa hin qabne jechuun osoo hin taane Oromoo OMN, Keelloo Miidiyaa, Global Miidiyaa, Walloo Global Miidiyaa miidiyaa hedduu qabna. Haa ta'u garuu miidiyaa 50 ol yoo qabaanne illee wanni nutti irratti hin jiru. Eenyummaa keenya kallattii adda addaan barsiifna malee jechuudha. Jara yoo fakkeenya fudhattan miidiyaa qabu afaan isaaniitiin miidiyaa hedduu wanna qaban rakkoo tokko uumanii raatanii ofii isaanii miidiyaa wanna qaban amma dawwalanii waamanii raatanii biratti argamanii taa'anii raatanii rakkoo tokko fudhee kara kudhan bittin godhanii raatanii sagalee isaanii qilleensa irra oolfatu jechuudha. Kanaaf miidiyaa wanna hin qabne kan keenya miidiyaa dubbatu OMN ture, OMN biyya kee baasanii ONN ture, ONN immoo iddoo jiru yoo argine barbaanne yoo argaan jiru jechuudha. Maaliif jajjabeessaan jiranii jechuudha. Oromoon hordofii raatee miidiyaa qabu, caasaa qabu. Hayyuu qabullee jajjabeessee raatee dhaabbachuu qaba jedheetanii kanan asiin biraan ga'uu barbaadu. Isin waliin jirtu, isin waliin jirra. Share gochuun, subscribe gochuun nu hordofaa, nu waliin dhaabbadhaa isin jenna. Kun affeerraa keenya guyyaa har'aa yoo ta'u, torban kana keessatti torbannoota dhufan keessatti immoo babal'inee raanne kan isin wajjin taa'amtu yoo ta'a. Oromoo Show subscribe share gochuudhaan akka nu faana dhaabbattan affeerraa keenya yeroo hundaa yoo ta'u, nu waliin